أفاني سيوكامس أول كأيتي أنا تمكرتها كمان أفاني سيوكال أفاني سيوكال كده نبى إنسان بدران إنسان في جالله غاف ومني هسون جرا إنسان الله بركاته macam tuh dapat tuh tekinan zeret tuh nagini pada rafa yang kisah bagai zerat tani di famasi ninja cairo raf sinera banne turre hal jiru dunia kun akan mana godayo kan ul nama butayo kan gan nama butayo kan ul nama fudayo kan gan nama di bisa hal jiru dunia akan magaba sila dua bercuuf usul saati guya dakika narge batin atola garu akas ndande ne kanafi Aku beekamu kabajam tutaa tidak tuh kena samuna video zabiba hayat warabani gak disujiran arga jirtani video sanani yero arga delalle dayo lalu akawan zabiban jalalle kaba jalalle hiya kaduradi tinde ba jalalle hiya berada ga itte wana kasi warabani gak disani achirra arin ta chifige jechu isanumanille naga osonjedin mana gibbi badade olsene Gara sinsu kike jiranna fakkaate maal taate nundubiftu maal oduu isaan jedhan jala olseene kaamera makaadhe gattaa'e ardhaa naafi isaanii yookiin ana yookiin isaanii lamaanuma keessa jara lamaan keessa takkumaa jechuudha. Kanaafuu isin viidiyoo kana gadumaatii share like subscribe godhaa. Dhugaa dubbachuuf mee yoo xiqqaate namni kabajaa yoo namaa godhe baay'ee gaariidha. Isiin dirqamaan namni yookiin akkana ta'e jedhee isii dirqaa jiru gaafa sanillee fedhimaan itti dhiyeessanii waan akkanaati yoo sii ta'e jennee itti himne kanarraa ka'e immoo jaalalleen gaafa san dhabame har'a eessaa dhufee wannummaan akkanaatu akkamitti ta'a wanni kun uma fedhillee yoo ta'e kabajaa namaa xiqqoo namarraa gadi hin buusu wal naman qaanfachiisu wanni akkana beekana waan ta'eef fuuldura keessanitti waamaan isaan godhu qofa hayaatillee waan kana tolchitee mimmiidhaasitee shilingi fakkeessitee waan silaa fuula dibatan manatti nafa asitti dibaati oliiga oofti jedhanii viidiyoo waan akkasii argee ture. Namni kanaafuu isin viidiyoo kana gadumaa ishee like subscribe godhamee haa dhufaa jiranii. Mana keessa yoo mana keessa yoo isheen namni maal ta'e eessaa dhufta maali nagaa nama hin jedhu jechuun ati maaliin kafii dumaan sila sibsama fixeetni galte gammachuun nutti galta jenneetni yaanna maaliin ati kasi ari'u maaliin kakkanumaan fiidu maal taatee jirta nagaan hin jenne maaliin hawuus bille namni fiildi gale waan namaa fidee ofa jennaan inni fiigaa ta'an gara maa namaan fidee loo kennaa wayii nuun fidee nima cadhifna malee maal si goona wanni ati wanda qo'attuuf maal isinii fidee salaam alaikum waalaikum salaam taa'imni amma tasalaama boodatti deebina gattaa'imni afaanii cadhite arkaanillee min tuqni narraallee iski gattaa'e maan najisa hawuus billaa taa'aa gimee nuti ni gattaa'e qoy wanni isin samuuna viidiyoo roolii ka oofta maali kiyyaa qoy tasgabbaa akka tasgabbaan hin jirtanii barisi qoy maal olii ka oofta daa'ima wanna ati jaalallee isii ka duraatti deebitee maal taate itti baa olii ka ooftu maali wanni akkana akkamitti ati qoy akka ta'aniitiin gannanni kabajaan dhufee kadhatu jiru argaa hin jirtu ati maa akkana dalayda wanni akkana maaliif dalagamee baqaan kana kanan na aarse kiyya qoy tasgabbiin nu gaafa sittimna waamaraa sittimna wal amansiifna afaan tokko haasofnaa miti tasgabbiin kamaala bilaan natti nimtu bilbiltanii natti nimtanii waan jiru natti maa tasgabbiin maan akkanaatu hin jiru dhugaa sitti maami wanni tasgabbii wanni yoo xiqqaate nama xiqqeessuu fi nama salphisuu kana caala hin jiru tokko yoo jennu maatiin osoo waan akkanaa dhagaye osoo wanni akkanaa wanni isin dalaydan kun maatii bira gahe maatiin keenan hagama mileen isaanii gaccabu. Shaggaa amaatillee haamilee hin cabsinu fi yaabannaatiin nurra agarfamaa sitti. Isiin hoo jaalallee. Anna caccabsitan ugaara. Eessaa ba'e jaalallee maal adda argame kun gaafa san eessa dhaqe. Gaafa san eessa dhaqee jennee bar gaafa uummanni dhufee kabajaan balbala taa'ee qaba. Bakka fedhu waan isaan kan mana jedhamu. Mee callisii qo'atillee. Wallahi maaka. Eessaa dhufee jennee bar gaafa sanii eenyutu gaafa san maaliif hin waan akkanaa qabaa jaalallee qabaa
Ani nama jaaladhu qabaa itti gaafa. jaaladhe. Gaafa sammaan himatiin gaafa asii kaatee uffattee gaafa asii kaatee uffattee namicha laayik asii baatee laayik namicha argitee jennaan jaalalleen kan keessi mul'ate gaafa wal loltanii ati finni. Ati ta guddoo ta'e siira yaada qabu. Waan amma ishiin ooftu kana waan amma atillee keessuma jirtaa namni yoo xiqqaate itti dibee tolchee shilingii fakkeesseetti ilaal wanni silaa fuula dibatanii hafu kabiraallee gabaa itti fiddanii itti dibdee namni fuudhee isii akka ala baatee yeroon hin dhaabattu kaboodhe isii mataa kan keeti. Dhugaa dubbanne jechuudha. Waan amma deemu jiru kanarra waan amma oofu lamaanii oofu jirtan kanarra hin dhaabatta yoo ta'e dhaabatu. Hin dhaabatta yoo ta'e anaaf isii sun gaafa san osoo maatii biraan hin geenne asitti addaan wal baaf. Hin dhaabatta yoo ta'e dhaabatu. Osoo uummanni yoo xiqqaate kabajaan balbalaa dhufee haadha dhufnaa boru dhufnaa jedhee uummanni guyyaa beellamatee taa'u jiru. Wanni isin hedduu kana ooftan maali? Sunuu barka kabajaan maatii dhufamu bakka hin arganne bara. San ofuma ati nama guddattee natti nimni ofuma yaa akhi nama guddaa fi nama xiqqaa ofii dhaqee teettee argitee biraa galtee kun waan ta'a. Gaafa sammaaliif gaafa asii xeellifteetti Bakkaan fedhu waan ammi. gaafa sammaa akkasiin dubbatirree gaafa sammaa akkasiin jedhin kaarra hin fedhu ara jibbite gaafa sammaa akkasiin dubbatee. Hin fedhu namichi sanii hin fedhu. Gaafa sammaa akkasiin dubbatee. Bakka gaafsa immoo. Amma dura nullee ka ati feetu san hin barbaadu. Hin barbaadu. Yatti kana afaan isii kaabsi. Wallahi afaan isii cukkaadha. Yoo ati afaan olii qabu na jala achi goran afaan isii cukkamu. Afaan isii cukkaadha. Kanaan ukkaamsa afaan isii yoo ka afaan qabu hin dandeenye atu isii deeggartama takka. Odoo ga isii deeggaruu baattuuti waan isiin gootu kan itti jaalattee afaan keetiin. Namichi jaarsa jedhanii guddaa fi xiqqaa namni umrii isaa madaaluuf namni umrii isaa beeku hin jiru abbaa haadha isaa taateen ala. Kana waan ta'eef nama tokko akkanumaan qumatti achi ilaalanitti qumatti dheerateef yookiin qaama furdateef namni kun nama guddaa inni murteessuu hin danda'amu. Wallahi sukkaara kuduraan hin qabne nama kaafta. Ani sababummaan sukkaara godhataa dhufu sabba keessa. Bakka namichi adeemu sun keessaa namicha sirrii arsiitiin galchitanii illee akkanaatiin fi sababa biraa itti duwwaa fi galii ani waan akkana takka inni gurmaa suulammaan unatti hin butu waan namni isin ooftan kana jechuudha. Qaccete isiillee YouTube keessirraan cufne akkamitti ilaalta? Na dhageeffadhu isiillee mataan isii shaanxaa isii fudhattee borboriisaa akkaatee galtu maali? Boru bariisaa kaatee waan nama ooftu kana dhaabdee maatii bira galtee maatii biraa teettu. Ani akka fedhees gallaan namichi masan ima heerumuu qabu. Deebiin jaalatu deebiitti deebisee. Deebiin jaalatu mee callisii ati? Maali yoo xiqqaate barra bakka nagaarraa dhufanii takka tuqee tanatti as deebi'anii uumama tokko waan silaa walitti jedhee waliin laaqan malee uumama takka waan nagaan arganii bara. Maal jechuudha? Keessattuu isinirra namni waan nagaa eege inni nama dogongora. Isin uummatuma balaa qabsiisaa deemu uummata nagaa buusuu beekuu miti. Sila yoo xiqqaate isin guyyaa nagaan dhalanne na fakkaata. Kanaan ta'eef ila kun kaameraallee ni jira daawwattoonni keessanillee haadhagani. Daawwattoonni keessanillee haadhagani waan amma ooftan kanarra na dhageeffadhu waan amma ooftan kanarra yoo kan dhaabanne taate san ufumaa keessanii akkuma gootanii fixattan malee osoo maatii biraan hin geenne osoo maatiin quba hin qabne osoo anillee keessa hin jirre akka barbaadan yoo barbaadde siifi sallee wal qabneetiin bakka seeraatti keeninaa warri seeraa addaan isinaa baasu. Maami kinaan addaan baanu maal taane? Jechuun warri seeraa waan barbaadde isinaa godhu warra seeraatti isin kennine seeraan fixattanii nuti dubbii teessan maatiillee ta'e anillee ta'e bakka humna kennaa oli yoo jennee nagattiisanii san seeraa.
seerri waan barbaade isinaa godhu eega karaan isinii ta'uun kan isinii hin taane ta'e karaa isinii ta'uun isin filataa nullee karaan isin deemtanii nuun ta'u gonkuma afoo dhaabannaa daawwattoota keenya kabajamoo isin warroonni viidiyoo kana laaltan yaada keessan karaa koomentiitiin karaa dandeettaniin uummata kana uummata sammuun isaanii qolfii kana itti barreessaa itti himaa qolfii isaanii itti maatii yoo nama waa dhagaan taate yoo nama waa namarraa fudhatu taate dura dursanii kamaatiin nama laale yoo hin jaalannellee maatii irra dhaganii ani nama kana hin barbaadu namni kun irraa dhaabatu ture osoo dubbiin kun asitti taasisamee jaarsummaan wanni hundi qabamee uummanni kabajaan barbaaduu taa'u jiru adda kabiraa ka gaafa san dhabame irra jaalallee miti jaalallee fi akka duraatiin jaalatee asiin naqaba achiin naqaba wanni akkanaan dalaga komentii keessan hin dubbisa waan ta'eef yaada keessan barreessaa. Namoonni viidiyoon kun isin bira ga'e viidiyoo kana namoota bira akka bira ga'u laayikii godhaa sheerii godhaa daddabarsaa uummanni uummata waa dhaga'u miti viidiyoo kanallee yoo barbaadan isaan waan naasee kana keessaa muraniitiin waan nagaa qofa gadi isinii dhiisanii viidiyoo ofii gadi isinii dhiisaa isin sheer laayik sabskiraayib godha anaa fi isaan yookiin obboleeyyummaa ol waakkanne obboleeyyan anillee isin obboleeyyan tiyyaa miti an obboleessa keessanii miti inni addaan galla waan kanarraan dhaabatta yoo ta'e mataa dubbiiti. Kanaan ta'eef yeroo tokko sa'aatii yeroo daqiiqaa takka naa kennitaa? Siin kennu waan daqiiqa matakkaa miti si kennu takka siin kennu daqiiqaan takka siin guddu. Maal goota maal akkanatti haasoftuuf sii kennu yeroo kan kee gadhu nattaase amma yeroo kan keetii miti mataa dubbii. Kana waan ta'eef daawwattoota keetii yoo salaama jechuu barbaadde salaama jedhaan kunooti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaa'isa akkam nagaa fayyaa jirtanii bakka jiraatan na jiraatu jechaa. Maasii fakkaate gaafa durallee namichi guddaa jee kanatti ofumaan itti ni umrii isaa umrii nama tokko guddinaan yookiin qaama furdinaan achi ilaalanii umrii murteessuun gonkumaa hin danda'amu. Kana waan ta'eef ani gaafsan umriin isaallee haganaa maaliin isaallee haganaa isiniin jedhee wanni ani isinitti takkatti hin jirtu. An nama tokko jiraatu guddina isaatiin dheerina isaatiin furdina isaatiin nama tokko umrii madaaluu hin danda'amu. Kana waan ta'eef kasanii ka umrii isaa waan keessa seenillee hin qabu hin beekullee yoo barbaachisaa ta'e waa'ee kana keessa nan galchina. Har'a arteetiniin akkas jettee garuu jechuun kana barisiin isa dura beekti ji'a sagal dura beekti. Yaa fi ji'a sagalii miti ji'a sagaltama maan ta'e inni mina gabba. Anka beeku warri ka'uu xiqqaate kabajaan balbala dhufee maatiin eegaa jiru kabajaan isa eegu jiru kana beeka. Waan biraa kana achi kilmaa takka illee natti hin dubbatin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.